Ashama harka fuudhee hordoftoota fi kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu akkam jirtanii bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Please musliimas kan taate kiristaanas kan taate waaqa amantaa keessanii viidiyoo kiyya share naaf godhe. Feetu Facebook, feetu tuutuki waan qabdu mararratti feetu YouTube cicciriitoo share naaf godhaan isiniin jechuu barbaada. Yoo illee dogongoree dubbadhaas maan dhiifama naaf godhaan isiniin jedha. Baay'ee tokko emotional ta'ee jira. Rabbiin biyya kanattis ta'e biyyuma feetis ta'e gadda isinitti hin fidin yookaan asaabii isinitti hin fidin hojiidhaan jechuudha. Maal akkan ta'e isinitti himu akkuma namaatu irriibaa lafaa ka'ee jechuudha. Waan hin taane dhaga'ee jira. Maalinni wanni nani dhagaye kunis kaleessa jechuudha. Kaleessa shaneen akkas godhaa, shaneen ilmaan Oromoo ajjeesaa, shaneen akkana godha gaafa jedhanii itti jedheetuma anillee mormaa ture. Shaneen akkasin godhu, shaneen quuqqama saba Oromoo qaba, shaneen waan akkanaa hin dalagu jedhe gaafa engadduma kanaayyuu gaafa ijoollee meeqa bakka tokkotti dhabnu ani shaneef mormaa ture. Facebook kiyya warri beektanis gaddanyoonni kiyya warri na beektanis warri karaa dhaaba kanaa wal mormaa turreessi asuma dhiifama naaf godhaan isiniin jedha. Maaliif jennaan shaneen akka bineensa taate ani har'aan dhaga'ee har'aan arge jechuudha. Maaltu sirra ga'ee jedhe. Ani zarii kiyya warri nan beeknes warri na beektanis zariin kiyya jammaraa qabe haga dhumaatitti shaneedha. Eessumni kiyya waggaa 3 oliif rakkachaa ture. Bara wayyaanee jechuudha. Reefuu kana erga wayyaaneen gadhiistee kan taragaaga'ee taa'atee jiru. Erga mallas du'ee kan baratee bakka namni ga'e. Garuu har'a inni hundumtuu hafee waan abbaan koo dalagaa ture, waan akaakilee abaabileen koo dalagaa ture, Oromoof dalagaa ture sun hundumtuu hafee abbaan kiyya umurii isaatiin daffaramee jira. Eenyuun shaneedha. Shaneen halkan itti seentee waan barbaadde dalagaa jirti. Eenyurratti abbaa kiyya irratti. Ani shaneedhaaf deeggarsa godheera biyya kana taa'ee jechuudha. Dafqa kootinis sagalee kootinis. Abbaan kiyya mootummaadhaan hidhata hin qabu. Liqaan barii miti. Wanni isin beeku qabdan jechuudha. Yoonkaan poolisii miti. Yoonkaan raayyaa ittisa biyyaa miti. Tasfaa utufaa abbaa fe'ee beeka. Warra urgaa gammadaa abbaa fe'eetu beeka. Durii irraa qabee maal dalagaa turani? Oromoodha maal hojjechaa turan? Amma maal godhaa turan yoo jettanii gaafattan abbaa fedhetu beeka. Har'atis keen daggalatti galtee maqaa Oromootiin Oromoo balleessaa jirti, Oromoo gubaa jirti. Ijoollee lama obbolaawwan kiyya lama kalee halkan seenanii furatanii. Har'a isaan seenanii fudhatan birrii barbaada, qawwee as fidi, qawwee mootummaan hin kennineefi. Abbaan kiyya qawwee hin qabu, eessaa fidee kaffala birrii barbaadaniiti. Birrii eessaa fidee kaffala hiyyeessi tokkicha abbaan keessan birrii 100, 200 qaba hin fuudhee kennaafi. Nuti warri biyya alaa jirru dhuguma namni abawoo kana hin deeggarre jira. Maaliif gad deebi'anii uummata Oromootti akkas dalaganii? Obbolaan lama daggalatti furatanii jirani kaleessa galgala birrii barbaadaf qawwee barbaadaf. Eessaan fuudhee kaffala birrii kana? Abbaan kiyya eessaa fidee saarii kaffala qawwee? Maal hojjete abbaan kiyya? Qaama mootummaa kana walitti hidhannoo qaba? Eessuma kiyyatti seenanii hacaabootatti caccabsanii daakanii biraa deemanii. Namni kun barumsa hin qabu. Obboleessa abbaa kiyyaati garuu nama baratee miti. Waa takka waan inni beeku hin jiru. Qotee bulaadha. Nama afaanitti nyaatudha. Maal balleesse? Maaliif gobama? Maaliif rukutama? Ilma Oromooti bara. Kaleessa akaakayyuun kiyya jechuudha. Kalee ergana nas dhufee kan hirmii ta'e. Nama Oromoof quuqqamaa ture. Nama reediyoo maal dabarse jedhee
Abaa daggalatti dhaggeeffachaa ture tufaa urgaa. Sumni kiyya inni macarrashaan abbaa kiyyaa gammadaa tufa nama Oromoof kabalamaa ture. Nama Oromoof kabalamee gurri isaa duudaa ture. Maaf obboleewwan isaa akkasitti raawwatama? Maaf nurratti raawwatama? Maal hojjenne? Tiskeen har'a dhalattee barandaa irratti dhalattee guddatte maqaa shaneef abaawootiin daggalatti galte nurratti akkas raawwattu maaliif daffaramaa dhifa abbaan keenya qeen keenya maaliif daffaramaa yoo abbaan kee okay ijoollee kana furatanii deeman yoo abbaan kee birrii kana kaffaluu baate qeesaa gubuuf qabeenya isaa gubuufi ani Oromoodhaaf sagalee ta'aa jira amma dandeetti kiyyaa haga beekuma kiyyaa maaliif ta'e jiraachuu hin dandeenyu Gojjamii moo Gondorii dhufee sumni kiyya dheengadda ilma isaa furataniisas ani waa kana mar har'a ganama kana jechuudha kanaafi bakka isaan jiranitti dhaqanii ilma isaa bakka furatanitti dhaqanii itti kennanii dhufani qawwee kan bitate sumni kiyyas mootummaan bitee yookaan fuudhee kootu lole kootu akkas godhee yookaan hidhataa gandaa ta'e yookaan liqaan barii ta'e ittiin kennine bar isaan waan xalaata malee fira hin qabneef qawwee bitatanii qawwee bitachuun sun immoo ittiin of eeguuf sinii galee qawwee san immoo mootummaa beeksisaniiti kan bitatanii qaban hoduma ta'eeyyuu ilma Oromoo warra Oromoo tokkotu qawwee hidhate maaliif Oromoo irraa hiikan mootummaatu irraa hiikere mootummaatu irraa hiikee kan mootummaatu godhe asumaan dhiifama naa godha warroonni sinarrabse warroonni wallolle kanarratti wallolaatii turre dhiifama naaf godha dhugaa qabdan bakka beektan ana moonyen kan gara wallaalee gara dhabe har'a mataa kiyya irratti dhumaatii jira isin warri dhugaa qabattanii nagaan jiraachaa jirtan ana naaf hin galle garuu dhugaa irraa gore har'a mana kiyya seenee jira abbaan kiyya qeen abbaa kiyya daffaramee jira abbaa kiyyatti halkan seentee sareen bakka hin qabne jechuudha sareen barandaa irratti guddatte qee abbaa kiyya daffarte warra urgaa gammadaa takkaa daffaramtee hin beektu unkaan har'aa miti duruuyyuu hin nyaatan malee hin dhuddan malee boruuf iftaan dhugaan hin baati eenyurraa rabbirraa jiraachuu hin dandeenyuuni please sagalee koo kan sheernaaf godha namni jiraachuu hin danda'u biyya namaatti akkas dhumaa jirra iyyaa jirra reeffi namaa akkana ta'aa jira biyya keessaa hoo eessaa dhaqnu eessuma dhanna ani wanni gaafinatti ta'u gizee tokko eessa dhanna tasfaa'u tufa iyyeessa tokko nama hojjetatee bula abeebee tufaa kan irraa fudhattan ilma isaa kan fudhattan obboleessa abbaa kiyyaa nama hojjetatee bulu iyyeessa tokko eessuma kiyya kan qaxaqqaxxanii biraa deemtanii iyyeessa nama barumsa hin qabne tokko yoo kiyya zariinikko isaa warra urgaa gammadaa osoo beelofne jedhanii waan siniif waan nyaattan kennan nu dhoskaa osoo sinin jedhani warra sin dhoskan garuu dhugaa rabbi hin gatini yoo dhugumaan shanumti kun kana goote obbolaawwan koo akkanaa deebistan asumaan isin gaafachuu barbaada namoonni viidiyoo kiyya bira gasheernaaf godha yoo namni sobaan sin xoqqomee akkana jedhanii sin xoqqomanii sobaan immoo kan isa raawwattan ta'e abbaa kiyya gaafadha halkan itti seentaniimi dhaxxaniimi bootaa sin dhaxxanii itti waamtanii kootaa asitti kaffalaa jettanii sin jiraniim achumatti waamatu abbaa kiyya maal akka hojjechaa ta'u abbaa kiyya qoradha maatii koo mara qoradha warri urgaa gammadaa duubaa fuulduraan akkami jedhaatoo qoradhaatoo akkasittiin waan itti murteessitan murteessa garuu isa dhumaa irratti qabaatee siyaanii haa kaffalu dhabnees immoo honkan nu fixxan honkan immoo nu balleessitanii boruuf iftaan sinillee hin baddan kana beeka takkaayyuun nama balleessitanii ofii baduufi malee akka waa takkan hojjenne nan beeka warri shanee yoo dhugumaan har'asanii afaan darbee sinin arrabsu seeran sin gaafachaa jira maaliif jennaan duraan isin wajjin iyyaa ture waan ta'eef har'ammoo as ba'ee
sin arrabsuu fi arrabni kiyya tole hin jedhu. Amma seeran sin gaafachaati jira. Please obboleewwan konaaf deebisa. Tasfaa'uun homaa keessa'uu harkan qabu. Warri urgaa homaa keessa harkan qabu. Warri urgaa qawwee hoo bitates yoo qabaates waan bitateef qaba waan qabuuf qaba. Mootummaan bitee itti kennee on kan kottas lole jedheen jiru. Mootummaa keessa illee harkan qabu maal keessa harkan qabu. Iyyeessa hojjetatee buluudha. Deebisa. Sinii galee nuuf deebisa. Eessuma kiyyarraas kan fudhattan deebisa. Abbaa kiyyarraa immoo kalee galgala fudhattanii daa'imman keenyaan kalee galgala fudhattanii nu deebisa. Bahaaruun kan ilma isaa fudhattanii mana hidhaatii hudheen gadda galee. Bahaaruu tufaa moonyidha. Eessa abbaa keessanii isinii fuudhee isinii kaffala. Asumaan dhaamsa isinii dhaamu. Ani video kana YouTube kiyya irratti share godha. Facebook irratti waan share godhuuf dheeressee waraaba. Warri basaastanii yoo sobdanii basaastanii to'ii irraan geechanii namatu irraan gahe namatu sobdanii basaastanii irraan geechanii akka irraan geechanitti dhugaa dubbadhaa baasa. Ani gazzabaaf bo'aan jiru wiliitu na boojjisaa jira. Gazzabaaf odootee an kana oliitu isiniif godhama. An kana oliitu isin gargaarama. Garaan hananqatu. Garuu dhugaatu na gube. Akka nama wanjalanyaa tokko. Akka nama Oromoo irratti warri Oromoodhaaf xalaata ta'ee akkasitti irratti raawwattantu na guba malee. Isaan birrii yoo isinii kennan on kan waan dhanbiraa isinii godhan garaan hanqatee dimte. Wanni na gubu garuu akka jarreen kun Oromoo irratti diina ta'e isin qoe. Oromoodhaaf loltan moo Oromoo irratti loltan anuma kana manaan dhibe. Yoo dhuguma abawoon kana goote yoo namni immoo abawoodhaan maqaa godhatee kana godhatu kan addanuu baasa. Waaqa laala yoo dhuguma waaqa beektani. Waaqa laala dhugaanuu baasa. Ani gazzabaaf bo'aan jiru waliifdhaaf bo'aa jira. Tasfaa'uun kana godhe Abeebeen kana godhe Iraasuun immoo kana godheef kanaaf rukutame kanaaf akkana goone kanaaf akkas goone jedhaato dhugaanuu baasa. Dhugaa yaa baatu warroonni immoo basaastanii kana hirraan geechanii kana gootanii hin turti malee dhugaan hin baddu. Karaa namaatis ta'uu baatu karaa waaqatiin jechuudha. Namni immoo wal dhiisu hin jiru. Takkaayyuu gadi ba'ee dubbachuu haga dhumaatitti inni haga lubbuun ta'uu baatu jechuudha. Maaliif jennaani waan maayyatii nama dhufte waan maayyatii nama dhufte qoshaasha maayyatiitti nama dhufte xaraganii ofirraa baasa waan ta'eef wanni duubatti nu jechisiisu. Takkaallee hin jiru. Hankanarraa dhufe wanni dhufe hin jiru. Yoo namni kun wanna sinii kaffalu wanna sinii kennu dhabame silaa takkaayyuu qabeenya irratti gubuu takkaayyuu waa godhuudha. Osoo Oromoo kabajuu beekte nama kabajamaa amma nagoo kana itti seentee ittis kenni daffartu ture jechuudha. Abbaan kiyya kabajamaadha har'as ta'e borus ta'e. Zariin koo kabajamaadha har'as ta'e borus ta'e. Warri urgaa gammadaa warra Oromoodhaaf sakaallamaa ture har'as ta'e borus ta'e. Akaakileen kiyya akaakayyuun kiyya osoo Oromoof iyyuu hirmii ta'an. Ani nama akaakil abaabiyyee nama abbaa bichaa argeemti abbaa dhalche bichaa argeemti. Akaakayyuu kiyya akaakilee kiyya abaabilee kiyya argeetan jira. Nama Oromoof osoo iyyanuu du'aniidha. Tiskeen barandaa irratti dhalatte har'a namni bakka namaan beekne akkanatti namatti taphattuu miti. Egaa immoo waan Rabbi godhe hunda ni dandeenya. Rabbiitu tiskee nutti taphachiise waan ta'eef. Senegalee osoo waan hojjettan hunda keessatti qorannoof qo'annoo geechistanii hedduuta kanatti tola. Waan dhaamsa qabu waan gaarii tokko osoo daladdanii jechuudha. Warri kun warra akkamiiti maal hojjechaa turanii maal godhaa turanii amma hoo maal keessa jiranii lataa beekaa kan ilma isaa fudhattanii okay inni hidhataa gandaati mootummaatu kenneef qawwee okay rakkina hin qabu. Tasfaa'uun eessuma kiyyarraa kan fudhattanii obboleessa abbaa kiyya hidhataa gandaati fudhadhaadheen harka isinii rukute gaafa san. Engadda gaafa fudhattanii sarraa harka isinii rukute mootummaati jedhe. Tasfaa'urraa akkami fudhattani? Nama ofii bitatee qabu maaf irraa hittani?
sanillee mootummaadhaaf galchaa mootummaadhaaf akkas godhaa ture uummata basaasaa ture maal jedha kana walitti godhadhaatu furadha yoon kan immoo qawweetu mootummaadhaaf galtii jettanii fudhachuu dandeessani nama meeshaa ofii bitatee qabu maa ittanii irraa fudhattan natti maakan itti oromootti ni hitammoo irraa hiiktan please video kiya share naaf godha kan anarra ga'e eenyuma keessan irraa hunga sinii galee kan narra ga'e hunduma keetirraa hungaa warra akka qallaalitti akka salphaatti ilaaltee mana itti irra dabartu rabbiin mataa keetirraa hungaa warroonni immoo akkanatti ulfaate sitti ulfaate video kee share naaf godhe please waan irra deddeebi'ee sinitti himu warroonni shaneedha walitti dhufeenya qabdani way walitti dawwaltani walitti dhufeenya qabdani waan kana qorannoo fi qo'annoo irra adeemsisaa too laala maaltu jira warri sun maal hojjechaa jira maaliif akkana ta'a jedhaatoo laala zimmetanii nama hin dararina iyyeessaa jiraatu ni jiraanna biyya keenyatti nu galchaa jedhee too iyyeessi mana hidhaati iyyaa jira isin akkana gootani eessatti galaree gaafa galallee akkana gootani sin mararu waaqan sodaattani waaqan beettani musliimas ta'e kiristaanas ta'e seexanatti saman seexana sanis irraa'uu kadhannaa woo argannaan amantaa waaqatti samani maaf akkas nu gootani obboleewwan konaaf deebisa abbaa koo na jalaa hin dararina beetasaba koo na jalaa hin dararina obboleewwan konaaf deebisa qarshii 200 200 150 bakka fuudhee isinii kaffaluun qabu ani immoo shinti beetii arabaa dhiqee isinii kaffala inuma nyaatanii inuma isinii sifaata natti maafana bichaa ani intala tasfaa utufaati na bare asumarra sanyii warra urgaa gammadaati na bare asumarra waan fudhattan nuuf deebisa dhugaa malee fudhattanii yoo dhugaa wal gargaaruu taate wal gargaarra dhugaa malee fudhattan dhugaa malee nu dararta waan ta'eef dhugaa teenya nuuf deebisa badii takkaayyuu hin qabnu nuuf deebisa nuti nama oromoof quun qabu nama oromootti dhara hojjetuu miti nuuf deebisi yoo oromoo taate asumarraan ijoolleen tuutukii irratti warra amaaraatitu dhufee fudhate ijoollee keessan naan jettani siniin arrabsu sinii galee amaarri kabajaa qaban da'u warri kabajaa dhabde diqaalaa kan bakka dhalatti kan keessa namaan beekne tiskee amma gayyaate waan hojjettu dhabde kanatu malee namni keessa namaa beeku nama daffaru qe'ee namaa daffaru bar maal godhaartani obbolawwan kiyya sana maachitti fudhattanii qaxaqqaxaa jirtammoo maal godhaa jirtan mee maaluma sin gootan ogguma fudhattanii achi hidhattan daa'ima namaa mee maal godhaartani qaxaqqaxaa jirtanii mee maal godhaartani yaa rabbi waan nu uumte jechuudha nama goote waan nu uumte dhugaan gatiin imimmaan hiyyeessa lafatti hin gatiin waan abbaa kiyyaa waan haadha kiyyaa imimmaan hiyyeessa lafatti hin gatiin sinii naftummaa osoo dhuguma oromoo taate hiyyeessa du'aa tokko akkasitti qaxaqqaxxaniin baatani maal sin godhee raason maal sin balleessee raasonni dhugaa rabbi hin gatin video kiyya share naaf godha hundumti keessan diddanis yoo qabaanne isinii kaffalla hoo dhabne immoo inuma nu fixxaniimi duuti eenyu gadii miti yoo fixxanis garuu yoo dhumanis yoo maatiin kiyya dhumes uummanni akkanaa beekuuf kanas irratti ba'ee dubbadhu jechuudha
Uummanni akka kana dhugaa kana beekufan asirratti bahee dubbadha. Yoo fixxanis jechuudha. Homaa rakkina hin qabu. Abbaa fedhe du'aa oola waan ta'eef namseen yaani namseen eenyuma oliitii miti. Hacaaluu hundeessatis hin du'e. Garuu uummanni akkanaa beeku zimmachuun barbaada.